baroda Mbokkisu numa baroda Biyarra bahani biyya ormaatti hafu Yaa Rabbi maaf nu goote qooda Bahee jedhee mee nu baasee hooda Yaa Rabbi maaf nu goote qooda Bahee jedhee mee nu baasee hooda Ormi biyya bahee biyya ormaa jiru Mbokkisu numa baroda Mbokkisu numa baroda Be amma kana biyya ormaatti hafu Be amma kana tariitii taateeni iddoo sanitti taamaa jiru isinii magaalaa Riyaadii naannoo kamitti argamtu amma sammuu lakkoofsi mana keessanii yookiin barri keessanii meeqadha? Meesin totaalii nama bakka sanitti argamtanii baay'inni keessanii nama meeqa taatanii tariitii ammaa kana bakka tokkotti kaa'idamtan nama baay'eetu mul'ata. Meesin walii galatti nama meeqa? Mee taatee kanarraa tariitii ammaa kana isin kan achi keessa jiraachaa jirtan nama 250 kanaan haalli nyaata keessanii yookiin akkaataan itti jiraattan yeroo ammaa kana konsiilaan achi jiru kan magaalaa Riyaad keessa jiru waan dhufeessin dubbise qabaa? Namni ko gafa biyya baate jiru nabdu taate saba ko rakko lakku taate Mee tariitii isin ammaa kana kan isin argaa jiru namni akka jiru ni kan walirra ciciisu fakkaata. Tariitii sabaaf sablammootiidhaan jirtan immoo akkuma Oromoo ilmaan Oromoo qofaadha moo sabaaf sablammiin as keessa jiru jira? Gadilalaan dachee ni jabaata Dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu Tariitii mee waan kanarraa waan adda baafachuu barbaadu tokko isinoo erga qabamtanii silaa magaalaa Riyaad keessatti qabamtanii hanga ammaa kana hidhamu jirtan moo baatii meeqaa fidamtanii? Mee tariitii ammaa tana namoonni hanga ammaatti argaa jiru iddoon bakka ciisumsaas baay'ee hamaadha fakkaata. Tarii waan kanarraa hoo isin haalli isin amma keessa jiraattanii tarii bootama amma jirtan kana moo iddoo ciisinsaa kana boodatti qabdu? Mee ammaa kana Mee ammaa kana tariitii taateeni iddoo sanitti taamaa jiru isin magaalaa Riyaadii naannoo kamitti argamtu amma sammuu lakkoofsi mana keessanii yookiin barri keessanii meeqadha? Teknoolojii akkuma argaa jirtanii fi akkuma dhagahaa jirtan lammii Oromootii fi akkasuma lammii Itoophiyaadhaaf ta'ee fi yeroo ammaa kana mana hidhaa Riyaad keessatti dararamaattis jiraachuu isaanii ni argitan. Taateeni kun yeroo biyyi mootummaa qabdi jedhamee faarfamu. Meesin yeroo ammaa meesin totaalii nama bakka sanitti argamtanii baay'inni keessanii nama meeqa taatanii tariitii ammaa kana baatee akkasi kaa'idamtan nama baay'eetu hoggaa ta'a. Meesin walii galatti nama meeqa jechuun hoggaa tokko guutuuf mana hidhaa keessatti hidhamuun yakkamaa ta'ee yakkaan himatamee namoota hidhamaniis miti. Tarii biyya baqattummaa jiru jijjiirachuu mee gaafa biyya bahanii carraa kanaan mee taatee kanarraa tariitii ammaa kana isin kan achi keessa jiraachaa jirtan nama 250 kana teknoolojii irraa kan isinii dabarsaa jiru haalli nyaata keessanii yookiin akkaataan mee kanumaan kana sisuun taateen amma isin keessa jirtan hanga ammaa kana baatii 10 kana guutuu tariitii warri dhiiraa qofa moo dubartoonni illee wanta asichi keessa jiran mee waan kanarraa odeeffannoo qabdu maali? Yoom kanani fete Farkan kennutu si baase biya
Mee tariitii isin ammaa kana kan isin argaa jiru namni akka jiru ni kan walirra ciciisu fakkaata. Tariitii sabaaf sablammootiidhaan jirtan immoo akkuma Oromoo ilmaan Oromoo qofaadha moo sabaaf sablammiin as keessa jiru jira? Mee waan kanarratti tariitii mee wanti ati uummata Oromootii fi akkasuma immoo mootummaa Itoophiyaa maqaa ammaa kana diktaatara biyyi kanaa fi ati dhaamtu maaltu jira mee haalli ati kanarraa waan adda mee wanti ati dabarfatu yoo jiraate isinoo erga qabamtanii silaa magaalaa Mariyaad keessatti qabamtanii hanga ammaa kana hidhamu jirtan moo baatii meeqaa hidhamtanii? Mee tariitii ammaa tana namoonni hanga ammaatti argaa jiru hedduun bakka ciisumsaas baay'ee hamaadha fakkaata. Tarii waan kanarraa hoo isin haalli isin amma keessa jiraattanii tarii bootama amma jirtan kana moo iddoo ciisinsaa kana boodatti qabdu? Biyya ormaatti afu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda yaa Rabbi maaf nu gootee qooda. Mee tariitii ammaa kana isin mana hidhaa keessa jirtanii tariitii hanga ammaatti dhaggeeffattoota yookiin ammoo Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkuma argaa jirtanii fi akkuma dhagaa jirtanii lammii Oromootiif akkasuma lammii Itoophiyaadhaaf ta'ee fi yeroo ammaa kana mana hidhaa hanga ammaatti dararamaatti tarii waan kanarraa of eeggannoo isiniif godhaa jira. Taateen kun yeroo biyyi mootummaa qabdi jedhamee faarfamu yookiin ammoo tuyyuu yeroo ammaa himamu kanatti ilmaan sabaa yookiin ilmaan lammii biyya tokko taatee akkasitti amata yookiin hoggaa tokko guutuuf ji'a 10 hidhamuu jechuun hoggaa tokko guutuuf mana hidhaa keessatti tariitii namoonni afaan yakkamaa ta'ee biraanii himatamee nama biraatiin yaada kana dabarfachuu barbaadan yoo jiraatan Tigree haa ta'u Amaaraa haa ta'u yaada kanarraa tarii dabarfachuu danda'an carraa kenninaa fi ta'ee maal jettanii yookiin maal laaltanii akkamitti hubattan kan jedhu Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii irraa kan isinii dabarsaa jiru anis obboleessa keessan Riyaad Bashir. Mee kanumaan wal qabsiisuun taateen amma isin keessa jirtanii hanga ammaa kana baatii 10 kana guutuu tariitii warri dhiiraa qofa moo dubartoonni illee dhagaama keessa jiran yaada mee waan kanarraa mee yaada fudhatu maali? Halo. Mee sabni mee waan kanarratti tariitii mee wanti ati uummata Oromootii fi akkasuma immoo mootummaa Itoophiyaa maqaa ammaa kana diktaatara biyyi kanaaf ati dhaamtu maaltu jira mee haalli ati ittiin ibsattu tariitii mee wanti ati dabarfattu yoo jiraate mee tariitii. Mee tariitii waan kanarraa waan isin gaafadhu mee tariitii waan carraa kanaan isin gaafadhu namni hanga ammaa isin keessaa qabamtan yookiin ammoo tuyyuu baqattummaadhaan biyyarraa baatanii isin daangaa irratti qabamtanii warra achi keessa jiraachaa jirtan moo magaalama keessa warra qabamee jiru? Mee tariitii ammaa kana isin mana hidhaa keessa jirtanii tariitii hanga ammaatti qoonsilaan yookiin ammoo Itoophiyaa abbaasiin Itoophiyaa maamaniin beekanii jechaa jirtanii tarii yoo dhukkubsattanii haala dhibee koronaa yookiin COVID-19 ilaatan hanga ammaatti keessanii tarii waan kanarraa wanti jiru waan kanarraa odaa jiran jira ni qabu. Biyya ormaatti afu yaa Rabbi
maaf nu goote qooda bahee jedhee mee nu baasee hooda. Meetariitii namoonni afaan saba biraatiin yookiin afaan saba biraatiin yaada kana dabarfachuu Muhammadii akka achi kufe Tigiree haa ta'u Amaaras haa ta'u yaada kanarraa tarii dabarfachuu danda'an. Haalli inni itti gaafatamaa qoonsilaa magaalaa Riyaad yookiin naannawa saniiti qoonsilichi dhufee isin dubbisuu isaa ni yaadadha. Tariitii isaas keessaan wal quba qabna. Waan kanarraa haala yaala keessaniitii fi haala amma itti keessa jirtan kanarratti nama dhiibbaa gochaas ture yoo lakkoofsa barrii keessanis ga'uu dhabe ni dhagahame garuu yaada isiitti hafe yaada beetiin jira wanni kun dhugaadha. Jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu. Aloo. Sabni dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkuma argaa jirtanii fi akkuma dhagahaa jirtanitti ilmaan Oromoo yeroo ammaa kanatti akka biyyattii biyya namaa keessatti baqatanii carraa baqattummaatiin yeroo ammaa kana biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad naannawaa manxiqaa kallattii Alkarjii jedhamu meetariitii baay'ee akka rakkachaa jiranii kanuma amma viidiyoonii karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin argaa jirtan. Meetariitii waan kanarraa waan isin gaafadhu akkasuma mootuyyuu qaamoleen dhimma kana ilaallatu keessaan qoonsilaan biyya magaalaa Riyaad keessatti argamtanii waan kanarratti meetariitii waan carraa kanaan isin gaafadhu namni hanga ammaa isin keessaa qabamtanii akka saba keessanii fi birmattanii jechuudhaan asummaadhaan biyyarraa baatanii isin daangaa irratti qabamtanii warra achi keessa jiraachaa jirtan magaalaa keessa warra idil addunyaa jiranii dabarfattanoo maalidha mee? Ambaasiin Itoophiyaa Muhammad Mucaan jedhamu tariikii torbee darbe keessaa akka dhufe dhagayeetiin ture mee waan sanirraa kilaasii yookiin immoo yaada namni biraa kan dabalataa yoo dabarfatu jiraate kan adeema kanaan yaada dabarfatan. Bahee jedhee mee nu baasee hooda. Yaa Rabbi maaf nu goote qooda bahee jedhee mee nu baasee hooda. Biyya ormaa jiru hin bokkisu nama barooda. Dalagaarra jira miti shonaa obsiistoori. Tariitii Muhammadii akka achi dhufe quba qaba yoo kutaa keessa ga'uu dhabeen beeku haalli inni itti gaafatamaa qoonsilaa magaalaa sagalee keessanii tarii sirreessaa sagaleen keessa isin dubbisuusaa ni yaadadha. Tariitii isaas keessaan wal quba qabna. Waan kanarraa haala yaala keessaniitii fi haala amma itti keessa jirtan kanarratti nama dhiibbaa gochaas ture yoo lakkoofsa barrii keessanis ga'uu dhabe hin beeku garuu akka naannoo san dhufe naa himeetiin jira wanni kun dhugaadha. Maal jireenya jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu. Yoom kanaan ifeete rakkoo farkan kennuutu si baasee biyyaa. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkuma argaa jirtanii fi akkuma dhagahaa jirtanitti ilmaan Oromoo yeroo ammaa kanatti akka biyyattii biyya namaa keessatti baqatanii carraa baqattummaatiin yeroo ammaa kana biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad naannawaa manxiqaa kallattii Alkarjii jedhamu irratti baay'ee akka rakkachaa jiranii kanuma amma viidiyoonii karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin argaa jirtan. Uummanni Oromoo kan idila addunyaa jirtanii fi akkasuma mootuyyuu qaamoleen dhimma kana ilaallatu keessaan qoonsilaan biyya magaalaa Riyaad keessatti argamtanii waan kanarratti sabaa fi gaafii tokko biyyi keenyas bari'uun isaa waan hin oollee fi akka saba keessanii fi birmattan jechuudhaan asumaan Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiif sagalee dabarfataa jiran. Mee dhaamsiisini ijoollee uummata
Oromoo idil addunyaa jiraniif dabarfattan maalidha mee? Gadi dandaan dacheedha dacheen ni jabaata. Dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu. Gara jabeettiidha malaa namaantu. Maalli biyyaa bahee maal qananii qaba. Biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba. Mee kanuma yaada namni biraa kan dabalataa yoo dabarfatu jiraate kallattii makanaanii yaada dabarfatanii. Meesini asirratti ji'a meeqaa fidamtanii? Dalagaa irra jira miti kishoonaa obsii sorry. Ormi biyya bahii biyya ormaa jiru bokkisuu numa barooda bokkisuu numa barooda. Mee sagalee keessanii tarii sirreessaa sagaleen keessan qulqullinaan qabu. Biyya ormaatti hafu Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Ormi biyya bahii biyya ormaa jiru bokkisuu numa barooda bokkisuu numa barooda. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Mee asirratti tarii baatii 8 hidhamuun keessanii baatii 8 hidhamuun keessanii tariitii waan kana wanta waa raawwattanii akka tokko malee akkasitti hidhamtanii mee kanaafi akka mootummaa biyya saniitti yookiin akka mootummaa yeroo ammaa biyya keenya kana ni bulcha jedhamee yookiin ammaa kana biyya irratti ummata keenya wanti gochaa jiru irratti mee isin maal dhaamattanii ummata idil addunyaa jiru hoo maal dhaamtanii? Yoom kanaan ifeete rakkoo farkaan kennuutu si baasee biyyaa. Anaan ananii jedhamee fiira nyaatu yaaquluuti. Anaan ananii sabaatiya anaan ananii jedhamee tiya. Yaadadhu yaa Rabbiitiya yaadadhu yaa Gooftaatiya. Anaan ananii jedhamee fiira nyaatu yaaquluuti. Meesini asirratti ji'a meeqaa fidamtanii? Bokkisuu numa barooda bokkisuu numa barooda. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Ormi biyya bahii biyya ormaa jiru bokkisuu numa barooda bokkisuu numa barooda. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhee nu baasee hooda. Mee asirratti tarii baatii 8 hidhamuun keessanii
baatii saddeetti hidhamuun keessanii tariitii waan kana wanta waa raawwattanii akka tokko malee akkasitti hidhamtanii mee kanaaf akka mootummaa biyya saniitiif yookiin akka mootummaa yeroo ammaa biyya keenya kana ni bulcha jedhamee yookiin ammaa kana biyya irratti ummata keenya wanti gochaa jiru irratti mee isin maal dhaamattanii ummata idil addunyaa jiru koo maal dhaamtanii? Okay, mee yaada biraa namni kennatu yoo jiraattani? Lamiko gafa biya bati jiru namtu tate sabako rakko lakutate illen sibiyorma mako basirasa murtesi murtiki hajara pipasa ulilan samita samini fagata gadilan dachida dachenni jabata mee haalli itti nyaata keessanii fi dhugaatii keessanii hoo akkam fakkaata tariitii hanga ammaa akka nyaanni haala kamiin isin dhiyaata? namni biyya baay'ee maal qananii qaba biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba ananii jedhamee sagaleen qulqullaa'u tariitii ka jaraa kun qulqullaa'u ormi biyya bahi biyya ormaa jiru bokkisuu nama barooda biyyarra bahanii biyya ormaatti afu yaa rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhii nu baasee hooda yaa rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhii dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtu? Haalli yeroo ammaa kun keessaanii ijoolleen magaalaa Riyaad keessaanii mana hidhaa keessatti argaman taateen isaanii fi haalli keessa jiranii kama argaa jirtanii fi akkasuma kan viidiyoo irratti argaa jirru keessaanii taateen ilmaan Oromoo irra gahamaa jiru kan qaban irraa saamanii kan jiraatan irraa ammoo yeroo ammaa kana yaadni akka miidhaan guddaan irra gahaa jiru kan dubbachaa jiran. Kanarraan taatee yeroo ammaa kana magaalaa Riyaad keessatti qeerroo fi qarreen biyya san keessatti ta'amaa jirtu waan baay'ee nama dhagahamu akkuma argaa jirtanii fi akkuma ilaalaa jirtanitti waan baay'ee miidhama guddaa keessa akka jiran. Okay, mee yaada biraa namni kennatu yoo jiraattani? Rakkoo farkaan kennuutu si baasee biyyaa mee haalli itti nyaata keessanii fi dhugaatii keessanii hoo akkam fakkaata tariitii hanga ammaa akka nyaanni haala kamiin isin dhiyaata? tarii waan kana kan godhu askaruma Suudiiti moo tariitii wanti qaamti kana gochaa jiru mee akkamii waan kanarraati? sagaleen qulqullaa'u tariitii ka jaraa kun qulqullaa'u yoom kanaan feete rakkoo farkaan
eenyutu si baasee biyyaa Anani jedhamee biyya Anaa nyaatu biyya qomoo Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkuma argaa jirtanii fi akkuma dhagahaa jirtanii keessaanii qeerroo magaalaa Riyaad keessatti argamanii haaluma kanaan dararaa guddaa keessa akka jiranii fi mana hidhaa keessatti nama 250 ol kan ta'u yeroo ammaa kana mana hidhaatti dararamaa jiraachuu isaanii kanuma viidiyoo irraa isin hubachiisaa jiru. Akkasuma sagalee isaaniis kan dhagahaa jirtan yoo ta'u haalli biyya keessatti keessa jiranii baay'ee miidiyaa kana akka rakkachaa jirti. Baatii sagalii hanga hoggaa yookiin baatii 10tti akka hidhamaa jiranis kanuma sagalee isaaniirraa dhagahaa jirru. Keessaanii qeerroo fi qarreenii biyya Oromaa keessa jirtanis akkasuma ilmaan Oromoo idila addunyaa jirtanii iddoo jirtanii akka birmattaniifis akkasuma miidiyaaleen Oromoo fi akkasuma miidiyaaleen keessaanii haalli yeroo ammaa jirri keessa jiran baay'ee yeroo ammaa kana miidhamaa akka jiranii kan odeeffannoo keenya ammaa kana kallattiidhaan Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii irraa isinii dabarsaa jirru. Mee karaa Gara jabeettidha mala namaan himtu Namni biyya bahee maal qananii qaba Biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba Anani jedhamee biyya Anaa nyaatu biyya qomooti የተቻለ መጠን በርከት ያሉ ጥያቄዎች ለመውሰድ እሺ አንተ ማሊፍ አጀፈመ ነም there is no difference between killers there is no difference between torturers and rapists hattun ajjeeftuudha saamtuudha tokko wanni wal caalsimne madaalchimnu hin jiru har'atti farri oromoo ka oromoo boochisaa jiru ka deettuu oromoo ajjeesaa jiru ajjeechisaa jiru bilxiginnaadha malee wayyaanee miti yakka arra Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf ka itti gaafatamu abbaa arra aangoorra jiru ፎቶ የሚነሱበት ቦታ ችግር ስላላቸው ፎቶ የሚነሱበት ስፍራ ማዘጋጀትማ ግዴታችን መሆን አለበት ማል ጀቻ ይረም በይታ ከዱራስን ፉለ ጉራስ ያጀሰ ካማ ጉንገሩ ኮኮልፋስ ያጀሰ ኮኮልፋ አትሊስት እንዲ ኮኮልፋስ ያጀሰ what a joke hattuudha ajjeeftuudha saamtuudha tokko wanni wal caalsimne madaalchimnu hin jiru kan qabsoofnuuf nama billaadhaan nama ajjeesu dhiifne kaqawween nama ajjeesu ol baasuuf miti